waan jiru garuu badhaadhinni biyya teenya abada waan hin hafneedha kan jedhan Abiyyi waan yaanne hunda Rabbi wajjin akka milkeessinu dubbachuun fedhaa jedhan. Immoo jedhan bulchaan Itoophiyaa diinni nu cabsuudhaaf haa yaalu malee abadan nu dhaabuu hin danda'u jechuun sababii yoo ibsanis Rabbiitu nu faana jira jedhan. Ergaa koo arraa jechuudhaan Abiyyi uummata Wallootiif erganiin ammatti wanti guddaa waliin jireenyaaf jaalala ta'uu kaasuun nuti jaalalaan isaanitti dhufne kanneen immoo jaalalaaf waliin jireenya hin barbaanne kan tokkummaa biyya tanaa hin fudhanne yoo nu dura dhaabbatan wantiniin ani isiniif mirkaneessu tasuma wanti isaan yookaan immoo diinni keenya jarrisu yaadan isaaniif hin milkaa'uu nu moo'uu hin danda'an nuti waan hundaan qophoofnee dhufne jechuun humnoota isaan morman akeekkachiisan waan dhufu kamuu moo'uudhaaf ummataan shakkii keessaa baha jechuun illee ummata keessaa shakkii baasuuf yaalaniiru. Mirkaneessa himuu barbaadu garuu raawwachuu hin danda'anii nu dhaabuu hin danda'anii nu mooyuu hin danda'anii itti yaannee qophoofneeti kan dhufne akka diqqaa miti. Shakkiif mamii of keessaa baasaa tokkummaa keessan eeggadhaa. Bulchaan Itoophiyaa haasawaawwan jajjabaa kana kan